Asmaanii osoon aadaa kana bira hin darbin jechuudha. Aadaan keenya immoo akkuma nama boonsuu siniin jedhee aadaa yeroo dubartoonni manaa bahanii fi akkasumas yeroo dhiirri fuudhaa manaa bahu sinitti hin dheeressu faarfannaa isaa lama siniifan jedhaa jechuudha. Mee kanuma dhiirota irraa eegalamma garuu daddagadhe baay'een beekan ture garuu dagadhe maaliif dagachuu malee osoo maqaadhaan bokke bu'ee too jedhameeti namatti tola ture jechuudha. Waan maqaadhaan bokkan buuneefu xiqqoo in ulfaataa jechuun isaanii garuu bokkuma nama akkasuma maqaa wayii bokke buuseen isiniif jedhaa isiniin jedha. Hundumaafuu akka qophii kiyyaatti nafaana tura ittiin bu'aala ittiin bashannanaa isiniin jedha. Egaa ka'amaa eegallu. Baala warqee yaala laasaa yaala laasaa mucaan baay'ee jiru mucaan jedhan asitti maqaa namaa sanitti iddoo buusanii abaluun baay'ee duraan taabota har'a naggasaa yaa waaqoof galchii nagumaan galchii jedhan jechuudha. Asirratti maqaa namaa san bakka buusaniiti jechuudha. Qabee saadee walii taa saamsaa walii taa saamsaa jaarri saadee nobolee walii taa faarsaa yaa waaqoof galchii nagumaan galchii. Kun immoo jarri sadeen obboleewwanii walitti faarsaa yaa waaqoof galchii nagumaan galchii mucaa mushurrichaa fi mizoleedha bokke buusaniiti kan jedhamu jechuudha. Kana fakkaata kan warra dhiirotaa jechuudha. Baay'eetu jiru garuu maqaadhaan bokke buusaniiti akkasitti waan jedhamuuf hedduu namatti tolaa jechuu barbaade kananii. Amma immoo mee kan gara shamarraniitti isiniif deebi'a. Ashama harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota kaanaali kiyyaa lammii jalatti argamtan kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtan akkamii isaatiif yeroo kana geessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa koodha galata waaqayyoo isinis bokkuma jirtanitti akka nagaa fayyaa jiraattan abdii guddaan qaba. Har'a deebi'ee dhufeetiin jira samoona xiqqoo sinirraa fagaadden jira. Video dhiyeenya kanatti gallakkiseen beekuu eegada video wayii gallakkisee isaa yookaan dura waraabee xiqqoo haalli qilleensaa natti jijjiiramuudhaan kan keessin jira fagaadhen jira. Asumaanis dhiifama siniin jira anis rabbiif galanni haa ta'u deebi'ee dhufeetiin jira haalli qilleensatis immoo naaf tasgabbaa'ee jira siniin jedha obbolaawwan koo. Egaa ka har'a deebi'ee dhufuun kan koo obboloota koo yeroo darbee hojii manaa wal biraa qabna. Hojii manaatis immoo qophii wal baruu irratti warroota qophii wal baruu irratti argamtan hunduma keessanuu isin galateeffadheen jira. Warroonni haala isiniifis hin mijanne immoo isin galateeffadheen jira. Har'a immoo kiyyaan eenyudha? Kiyyaan intala akkamiiti kan jedhu kiyyaadhaan koottaa wal baraa isiniin jechuu fanan dhufe viidiyoo yeroo biraa isiniif hojjedha jedhee anis immoo of isin beeksisuudhaaf hojii manaa wal biraa qabna waan ta'eef egaa ka jalqaba akaasaa haga dhumaatti anuma faana ta'a. Ishika warroonni duraan jirtan noora seenaa manni mana keessan siniin jedheen jira. Warroonni har'a gara maatii kootti dabalamtan maatiin haa ta'uudhaan na jajjabeessaa yeroo kamiyyuu na cinaa dhaabbadhaa. Wantoota asirratti isinii darbus wantoota qeeqa qabus yoo ta'e akka qeeqatti naaf kaa'a. Wantoota nama jajjabeessus yoo ta'e immoo jajjabinaaf na fudhadha naaf barreessaa isiniin jedha gara komantiitti. Amma kallattumaan gara yaada dhufeetti waliin dabarra. Yaadni qophiitis baay'ee kan nama tursiisuu miti. Isin tursiisuu danda'a. Ani immoo ofumaa of gaafadha waan ta'eef daddafee isiniif deebisaa. Agadhuma qophii kootti na faana turaa isiniin jedha. Ishika gaafii tokkoffaan maqaan keetii fi maqaan yuutuubarootaa kee tokko yookiin maqaan addunyaa kan jedhudha. Maqaan kiyya maqaan yuutuubatii fi maqaan warri kootti na waaman garagaraadha. Maqaan kiyya maqaan chaanaalii yookiin onlaayinii kanarratti ittiin na beektan kiyya lammiidha jechuudha. Maqaan maatiin koo ittiin na waamu immoo Innaat Abbabaati. Innaat Abbabaa jechuunis immoo hiika guddaa qaba. Kiyya lammii jechuunis immoo hiika guddaa qaba. Kana immoo yeroo biraa wajjin itti deemnee wajjin ilaalla. Yoo akka fedhaaf eeyyama waaqayyoo ta'e karaa baay'ee bal'aa wajjin qabna waan ta'eef isiniin jedha. Ishika itti aansuudhaan gaafin lammaffaas akkana jedha. Iddoon dhalatte irraa eegaluun of nu beeksisi. Fakkeenya ganda aanaa fi naannoof kan kana fakkaatan. Iddoon dhaloota kooti ganda Tulluu Cabbiiti. Akkasumas immoo naannoon keenya Arsii Asallaadha.
intala Arsiiti jechuudha. Walumaa galattuu kiyyaan intala Arsii Asallaa Bahaati isiniin jechuun barbaada. Ishii ka itti aansuudhaan amma hoo eessatti argamta? Amma kan itti argamu Bahareen ittiin argama. Mana madaamii keessatti jechuudha. Kan kotteen asii fachi kan hin jenne yeroo kamuyyuu quucarree mana madaamii keessa kan oolu jechuudha. Akkasii ishii gaafii arfaffaanis akkana jedha. Amalli kee kan duraanii nuuf ibsi. Amala kee kan duraanii. Amala koo kan duraanii dhugaa Waaqayyoo dubbachuu fi osoo namni biraa naaf ibsee baay'ee natti tola ture. Amalli kiyya duraanii jechuudha. Egaa ammoo amma of ibsuunis xiqqoo nama rakkisas waan ta'eef amalli kiyya akka amma argitan kanaa miti. Ani namni tokko erga biyyaa baheeti amalli isaa wanta tokko fooyya'uu yookiin wanta tokko jechuu danda'ama. Ani garuu amalli kiyya wanti baay'ee jijjiirama qabaatee hin jira natti fakkaatu akka koottis jechuudha. Amalli kiyya biyyuma taa'ee baay'ee namatti dhiyaachuu, nama walii galuu waan akkasii nan qaba jechuudha. Amala kiyya keessa immoo na tuqaan jibba. Biyyattis taa'ee tuqaa kana baay'ee hin jaaladhu. Na tuqan osumaan aara malee wanti biraa amalli kiyya kan nama walitti na buusu miti, kan nama walitti na dhiyeessudha. Amalli kiyya duraanitti illee isiniin jechuun barbaada. Akkuma amma biyya hambaa kana keessatti garaa bal'annee wantuma adda addaatiin qormaata adda addaa dabarsinu kana biyya keessatti isiniin jechuun barbaada. Amalli kiyya duraanii itti ati yeroo barattu yookiin baroota turteetti ilaalcha akkamii hawaasa kee qabda? Yeroon barattuu turetti ilaalcha akkamii hawaasa keetii qabda? Ani yeroon barattuu turetti dhugaa dubbachuuf ilaalchi hawaasa kiyyaa qabu baay'ee nama addaati. Hawaasa koo baay'ee jaaladha. Barsiisota koollee baay'ee jaaladha. Hiriyoottan koollee baay'ee jaaladha. Nama ijaan wal qooduu kana hin beeku. Kaleessa siin qabu isa sanii har'as Waaqayyoon naaf hin kennine. Nama wal qooduu hin jaaladhu. Ilaalchiin hawaasa kootiif qabu baay'ee nama ani ofiin hin jedha. Isin immoo ofiin nan beekta waan ta'eef waan naan jettan hin beeku jechuudha. Kana walumaa galattuu ani hawaasa kootiif ilaalcha baay'ee addaan qaba. Ammas immoo Waaqayyo yoo na gargaare ilaalchi sun narraa hin jijjiiramu jedheetiin abdii qaba. Gara hawaasa kootis yoo deebi'ee hawaasa kootiin wal fakkaadhee jiraachuudhaaf kaayyoo kootii jechuudha. Ishii barumsa kee irratti nama akkamii turte? Ilaalchi ati barumsa qabdu hoo maal fakkaata? Gaafuma isiniiti waan ta'eef dirqama isaanis gaafii kun na ilaallata waan ta'eef isiniif hojjechaa jira jechuudha. Barumsa kootirratti nama baay'ee cimtuus isiniin jedhuun dadhabduus isiniif jechuu hin danda'u. Na rakkisa yookaan immoo na amanuu hin dandeessan jechuudha. An barumsa kootirratti nama baay'ee cimtuuf kutattuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Giddu galeetti illee miti. Yeroo duraatiif garuu barumsi kiyya kutaa tokkoof lama yeroo seenitti giddu galeettidha natti fakkaata. Baay'ee akkasuma miti. Irraan deebi'ee kutaa tokkoof lamarraa irraan deebi'een baradhe wanti xiqqoo achitti na jabeesse jechuudha. Sanirraan kan hafe an barumsa kootti baay'ee cimtuudha. Baay'ee nama dadhabdus miti. Akka daree keenyatti yookaan akka immoo mana barumsa keenyatti an nama baay'ee dadhabdus miti jechuudha. Maaliif kutaa torbattan xiqqoo dadhabee sadarkaa haalli guddina keessa wantummaan adda addaa qormaanni adda addaa namatti baay'atuun xiqqoo kutaa torbattiin sadarkaayyuu hin gallakkisne sadaffaan bahee malee sadarkaa koo tokkoffaarraa baay'ee gallakkisee hin beeku isiniin jechuun barbaada. Walumaa galattuyyuu haalliin barumsa kootiif ilaalchiin barumsa kootiif qabu baay'ee an nama addaati isiniin jechuun barbaada. Kana itti aansuudhaanis maal jedha? Amalli kee kan duraanii fi ammaa tokko moo jijjiiramee jira? Yoo jijjiirame sababa ibsi. Dhugaa dubbachuuf amalli kee kan duraaniitirraa an duraanii qabu sanirraa yoo amma haalli natti mijachuu didee yeroo baay'ee onlaayinii kanarratti ijoollee wajjin walitti dhufeenyi koo xiqqoo na jalaa haa qannasu malee akka fedha kootti naan taane malee osoo akka gizee biyya jiru sanitti akka barataa kootiin walitti dhufeenya qabu akka barsiisota kootiin walitti dhufeenya qabu osoo haalli kan naa mijatu ta'e amalli koo hin jijjiiramu jedheetiin yaada. Maaliif namaa walitti dhufuu nan barbaada, namaa walii galuu nan barbaada. Kanaafuu hin jijjiiramu amalli kiyya isuma duraanii jechuun danda'a. Garuu amalli nama tokko biyya keessatti amma amalli nama tokko walitti dhufeenyi garaa bal'achuun kun biyya keessatti baratamaa miti. Yeroo biyyaa baane wanti adda addaa nutti dhaga'ama. Ani amalli koo akkasii miti. Duraanumayyuu garaas nan bal'adhaa, ijoolleedhaan walitti dhufuus nan jaaladhaa. Hiriyoottan koo wal caalchisee ilaaluu hin jaaladhu jechuudha. Oolmaan koo yeroon barumsa koo irra baradhu irratti
barattoota bira darbee barsiisota wajjin jechuudha. Turtiin kun kanan taasisu indaalleen isaanii jechuun barbaada. Kanuma isiniif jedha amala kan koo ka baay'ee immoo of ibsuun hin ulfaata. Of ibsees jiran jedheetiin yaada. Akkas ishee obboloowwan koo aadaa bakka itti dhalattee kan yeroo gammachuu kan yeroo ayyaanaa fi yeroo cidhaa fi kan kana fakkaatan jedha. Aadaan keenya ka aadaa Arsii jechuudha. Baay'ee aadaa nama boonsuu qabna. Hundumti keenya yoo aadaa nama boonsuu qabna hundi keenya. Nutis garuu aadaan keenya yeroo gaddaas yeroo gammachuus haala itti wal gargaaruu qabna jechuudha. Maaliif yeroo gaddaas akka gaddaatti amma fakkeenyaaf yeroo gaddaa yoo fudhanne yeroo du'aa osoo fudhanne haalli ittiin wal ijaaranii naannoo keenyatti natti tolu. Haalli ittiin iddirii jedhanii walitti qabamanii wal ijaaranii guyyaa du'aasa wal bira dhaabbatanii guyyaa san namni jalaa boqote san teechisanii isaa boqonnaa kennanii fi haalli isa ittiin hojiimmaa sun gaggeeffamu haalli nama boqote sun ittiin irraa awwaalamu baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Gara cidhaatti illee yoo dhufne haaluma san jechuudha. Guyyaa san baay'ee guyyaa addaati. Walitti illee dhufee akka naannoo keenyatti guyyaa du'aatiif aadaa naannoo godhataniiti iddirii akkasitti walitti qaqqabaman malee guyyaa cidhaatiif miti jechuudha. Guyyaa gammachuu immoo darbaniituma ofumaa wal gargaaru guddatan. Ofumaa wal gargaaran. Ollaan walirratti hin dhiisu. Akka amma naannoleen tokko nannagaa amma naannoo Arsii lixaatti jechuudha. Biddeen yeroo tolfamu mana cidhaa tokkotti yeroo tokko tolfamaan dhaga'ee jira. Odeeffannoo akkasiin dhaga'e. Fakkeenyaaf aadaan naannoo keenya aadaa akkasiiti miti. Aadaan naannoo keenya mana manatti hiratan. Yeroo cidhaatis ta'e yeroo gaddaatis ta'e mana manatti hiratamaati jechuudha. Kana fakkaata. Asumaanis maani osoon aadaa kana bira hin darbin jechuudha. Aadaan keenya immoo akkuma nama boonsuu isiniin jedhee aadaa yeroo dubartoonni manaa bahanii fi akkasumas yeroo dhiirri fuudhaa manaa bahu isinitti hin dheeressu faarfannaa isaa lama isiniifan jedha jechuudha. Mee kanuma dhiirota irraa eegalamma garuu dagadhe baay'een beekan ture garuu dagadhe maaliif dagachuu malee osoo maqaadhaan bokke bu'eetoo jedhameeti namatti tola ture jechuudha. Waan maqaadhaan bokke hin buuneefu xiqqoo hin ulfaataa jechuun isaanii garuu bokkuma nama akkasuma maqaa wayii bokke buuseen isiniif jedhaa isiniin jedha. Hundumaafuu akka qophii kiyyaatti nafaana tura ittiin bu'aala ittiin bashannanaa isiniin jedha. Egaa akka ammaa eegallu. Baala warqee yaala laasaa yaala laasaa mucaan baay'ee jiru mucaan jedhan asitti maqaa namaa sanitti iddoo buusanii abaluun baay'ee duraan taabota har'a naggasaa yaa waaqa of galchii nagumaan galchii jedhan jechuudha. Asirratti maqaa namaa san bakka buusaniiti jechuudha. Qabee saadee walii taa saamsaa walii taa saamsaa jaarri saadee dhobbolee walii taa faarsaa yaa waaqa of galchii nagumaan galchii. Kun immoo jarri sadeen obboleewwanii walitti faarsaa yaa waaqa of galchii nagumaan galchii mucaa mushurrichaa fi miizoleedha bokke buusaniiti kan jedhamu jechuudha. Kana fakkaata kan warra dhiirotaa jechuudha. Baay'eetu jiru garuu maqaadhaan bokke buusaniiti akkasitti waan jedhamuuf hedduu namatti tolaa jechuu barbaade tananii. Amma immoo mee kan gara shamarraniitti isiniif deebi'a. Heelemtuu saamsaa saddeeti heelemtuu saamsaa saddeeti tiisitee keessaa si baasee guguchee loowwan abbeeti guguchee loowwan abbeeti. Hasaasaa hoolii heeleen jaabaan ooltuu hasaasaa hoolii heeleen jaabaan ooltuu wal jaalachaa hoolii gargar baatiin ooltuu jedhan jechuudha kan dubartoonni yoo mana baatu. Hasaasaa hoolii heeleen jaabaan ooltuu wal jaalachaa hoolii yaa hiriyyee gargar baatiin ooltuu jedhan jechuudha. Kana fakkaata dubartootatis baay'eetu jiru. Aga beekurraa isiniif jedheen jira. Akkanumatti haga qophii kootti na wajjin turaadha isiniin jedha. Baay'ee isinin tursiisu amma gara xumuraatti deemaa jirra. Ishi
maatii kee hundi meeqa? Maatiin kee hundi meeqa? Maatiin kee hundi galata waaqayyoo nuti ijoolleen afuriidha. Haadhaaf abbaa keenya wajjin immoo 6 taanaa jechuudha. Maatiin keenya 6. Ati meeqaffaa irratti dhalatte? Ati meeqaffaa? Ani lammaffaa irratti dhaladhe. Biraazariin koo tokko na dursa, ani immoo ishii lammaffaadha jechuudha. Kana fakkaata isiniin jedha asumaani. Ati gaa'ela godhattee jirtaa? Ani gaa'ela hin godhanne, akka fedhaaf eeyyama waaqayyootti fuulduratti godhachuuf hawwiin qaba, ammaaf hin godhanne isiniin jedha obbolaawwan koo. Yoo gaa'ela godhatte ijoollee meeqa qabda? Hin qabu, ijoollee hin qabu, gaa'ela hin dhaabbanne isiniin jechuun barbaada. Ishi qophii wal baruu kanaan xumuree jira jedha. Qophii wal baruu kanumaan xumuramee jira. Yeroo biraas itti walitti deebina jedha. Kana fakkaata asirratti jechuudha. Yeroo baay'ee bokkitti garaan sin bade jira. Ijoollee itti wal bare keessa ijoollee baay'ee garaan badee boossan jirtu. Ijoollee baay'ee yeroo tokko mooch qormaataaf qormaan adda addaa jiraatee boossan jirtu. An akka boontuu salaalee fa'aa, an akka feenatis fa'aa hundumti keessa sin beeka jechuudha. Hundumti keenya immoo mana keenya jira. Hundumti keenya bokki dhabame hin jiru. Qormaantonni akkasii. Qormaatota keessaa immoo qormaatota kiyya hin caaltanii anarraas yoo waa barattanii aga sagalee kana dhumaa yoo dhaggeeffattanii akka fedhaa fi eeyyama waaqayyoo ta'e hundumaafuu haadha yookiin abbaa ofii waliin kan nama jiraachisu waaqayyoodha. Akkasuma immoo waaqayyoon namas yoo jaalate haadhaaf abbaa kee wajjin si haa jiraachisu jechuudha. Ani akka fedhaa fi eeyyama waaqayyoo ta'e haadhaa fi abbaa koo biratti sin guddanne akka koo biratti hin guddadhe. Haadhi fi abbaan koo ijoollummaadhaan boqotan nurraa jechuudha. Haa ta'uti immoo akka fedhaa fi eeyyama waaqayyoo ta'e yeroo baay'ee isaan kaasee dubbachuu sin barbaadu jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo isaan kaasee dubbadhutti hin beekus daa'ummaa koorraanis kaasee dubbachuu hin beeku. Amma garuu amma aga guddadhee inni naa galaa jiru. Waa'ee isaanii yoon kaasee garaan na bada waan ta'eef nun kaasisiisanis waan ta'eef maatiin keenya waa'ee isaanii nun kaasisiisan waan ta'eef yeroo darbee ayyeetuu shawuudhaaf viidiyoo wayii hojjedhee tanan jira. Yeroo san baay'ee natti dhagaamee tan hojjedhee waa'ee eenyu abbaan koo jettee diraamaa ishii irratti jechuudha. Haalli keessa taa'ee yeroo san hojjedhe diraamaa ishii dhaggeeffadhee haala baay'ee of tasgabbeessiti miti ani jechuudha. Baay'ee waan natti dhagaameef hojjedheef jechuudha. Hundumaaf viidiyoo sanillee warra dhaggeeffattan jedhee tan abdii qaba. Kana fakkaata. Kanaafuu hundumti keenya iyyuu garaan nun badin. Warri haadhas qabnu, warri abbaas qabnu waaqayyo umurii isaanii nu haa dheeressu. Warri hin qabnes ta'e immoo waaqayyo jajjabina nuuf haa kennu. Itti aansuudhaan warroonni eessummaan akkasitti dhabdanis immoo homaa miti. Hundumti keenya achumaatti teenya jechuun barbaada. Walumaa galattuu ani amma booda haadha koos dhabe jedhee abbaa koos dhabe jedhee waaqayyoon tasa qaaya'u jechuudha. Maaliif carraa kana immoo waaqayyoodha kan nuuf laate waan ta'eef ani immoo akka nama tokkootti waaqayyoof haa galatoomu. Akka ijoollee yookiin haadha dhabee yookiin abbaa dhabeetti bu'aa gaddaa gadadoodhaan hin guddannes haa ta'u. Waa baay'ee natti dhagahama. Amma immoo wantoota natti dhagahamu saniifanii maal gochuun qaba? Akkamiin godheetinin saba koo haadha koo yookiin abbaan qabne tokko akkamiin gargaaru qaba kan jedhu san ilaalcha akkasii saniin qaba malee amma boodaanii haadha dhabe abbaa dhabe jedhee wanti of duuba deebi'ee ilaalu hin jiru jechuudha. Garuu rakkataa wayii kan haadha dhabe kan abbaa dhabe na biratti akka rakkatu hin barbaadu. Waan qaburraa wajjin ta'ee isa wajjin jiraachuudha malee kaayyoon koo kaayyoo akkasii waan qabuuf isaan immoo umaayyuu natti fakkaatan jechuun barbaada. Walumaa galaayyuu garuu osuma garaan na badu of jabeessaa isiniin jechuun barbaada. Hundumti keenyayyuu haaluma kanaan of haa jabeessinu. Turtii kana hunda na wajjin taasistanii fi hedduu galatoomadha. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa. Viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaadha. Warroonni maatiin of hin taane maatiin haa taana jajjabeessadha. Akka fedhaa fi eeyyama waaqayyoo ta'e chaanaalii kanarratti wantoota ijoo fi wantoota barumsa qaba walirraa baranna fuulduratti illee abdii qaba. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Baay'ee.